akka makka carraa ta'ee sagantaa garaagaraa waan irra ooleef namoonni waa isaa qopheessanillee guyyaa sanitti irratti hin argamne. Kaayyoon geemichaa akkuma inni yeroo baay'ee irra deebi'eetti dudubbataa ture. Haga dhiira waan laaftuun hin bochiftu jedhanii haga imimmaan ba'utti ilma dhiiratti imimmaan buuseetiin booyaa ture. Imimmaan isaa sanitti hantuutaaf adurreef lubbuu hantuutaaf maali jedhanii hantuutaaf lubbuu adurreef tapha jedhanii namni baay'een ittillee qoosaa ture gaarillee rifataafi ture. Namni kun maasha Allah tabaarakallaa yoo akkatti ilaalan ka nama abbaa qabeenyaa fakkaata. Ruuzni biyya Arabaa kunillee maraa'ii ruuza ho'a kana lukkuu yoo nyaatan namuma afuufa. Namni baay'een nama furdaa kana gilee akkatti ilaalu namuma jireenya itti tole furdatu fakkaata. Nama tokko tokko istiras illee hin furdisaa. Kaan yeroo amma maasha appitaayit illee banamee fi gizee nyaatu ruuza adii kana ho'a kana yoo yaaddoo maalillee nyaatee bishaan irratti dhuge sanuma rabbiin risibeessee fi furdata. Akkatti gizee isaa ilaala maasha Allah tabaarakallaa zaata kana yoo laaltu. Immoo yoo inni himatu rakkoon salphaan kijibni kiisa namaa namni ilaaleetiin ijuma namaatu namni akka laaftutti hin laalu rakkoo humnaa olitti yoo ta'e nama laachisa. Kun sireesima. Sireesi anaaf isaafi akkuma jirutti ta'e humaaniti namni harka ija namaa keessa lafumaa ka'ee hin laalu. Namni addunyaa kanarratti kadhaturra hatu filata. Hannatu irra dhiyaata. Liqeeffattee dhoowwatu irra dhiyaata. Kadhaturra jechuudha. Kadhaan irra akirar dubbii akiraati. Katti badee deynii namaa tunarra jiraa deynii namaa narraa kafalaa jedhe. Osoo inni illee jechuu baate osoo tasa rabbiin godhinii waa ta'e qaamni irratti yeroo baay'ee yoo argitan namni deynii inni isinirraa qabu ofirraa galchaa. Namni irraa qabdan himadhaa jedhanii gaafatanii namaa awwaalan. Kuni waan beeytanii jechuudha. Buun jiru osoo qaama fayyaa jiru qaama guutuu deynii namaattu narra jiraa narraa kafalaa jedhe. Obboleewwan isaati rabbi wal nu barsiise kun biyyooman kun firooman kun oromummaan kun amantiin kaan tiktookiin kun waliin fiduu baranne nuti tokkodha. Kanaaf abbaan rabbiin isinii laaffisee dandeettan dagaffi godhaanii idaa namaa kana ofirra haa kafalu. Abbaan immootu dadhabdan ramadaana kanaaf waciin hin baay'ata dhugaadha. Ramadaana qabaaf baasitiif maal du'aayii godhaafi akka rabbiin jiini ji'a du'aayin lafan buune akka rabbiin fayyaa guutuu kenneefi umrii dheeresee dalagaa bareedduu kenneefi dalagee ofirraa kafalu du'aayii magootaniif dirqiin hin jiru jechuu as keessatti maal wajjechuun jechaan waraanuun hamilee tuquun hin jiru. Katamachee yoo rabbiin si laaffise dagaffi goota ofirraa haa kafalu. Namni idaa namaa ofirraa qabu rafeen bulu hin yaadda. Awaata aduun bariituun hin yaadda. Yoo haxi namaa sira jiraate halkan silaa halkanii lafti yoo bariite hin yaaddoftu. Yaaddoon nama buusa. Yaaddoo kana keessa baasa rabbiin waan isin yaaddeessaa isinitti hin qabinii jechuudhumaa fi waan dhuftaniitiin nu daawwattanii baay'ee galatooma. Nama 2,000 geettanii maashaallah tabaarakallaa. Hangama duran deemnu ka manguddoo Dubaayii dhiifna akka Maamma Nuurii jira, Baabaa Nuuraddiin jira, Qaasiimii jira. Nuti ujoollema warri akka Usmiyyee, Ramzaa, Jirraa fi Baaliyyoo kunniin isinii dhiifna. Mee garamii haa eegallu gargaarsa haa eegallu moo waan dubbattantu jira isinii kennine carraa manguddoo Dubaay. Mi'uutira jirtan Baabaa Nuuraddiin Qaasim. Maal amma atoo jette Qaasim illee jira, Maameenis hin jira. Boos Maama Nuur. Marhaban. Maama Nuur lulluqii maa isin waamuu dandeessira. Salaamu alaikum. Proogiraamiin qabame. Mila moo miskiinan teemaa waamii wallaahi hin dhabne bar guyyaa hunda sarchi goonee gadaa daawwannaa wallaahi. Gizee lafaa tokkotti duriyeen achi quuftee utaatti.
لا هنجرا قويا وندا لوكين هنجرا Kaazim video mul'atu qaba. كانترناشونال قويا قمني جرا سنبام نركون هنجرا international barnu wara Dubai gara hunda isa akka ilmaan keetiitti ilaallaa yaaddu noo jedhu teechi waa nyaattee kolfine wallahi. Asli guyyaa irraa barfatarsiisan inuma jira. والله قويا راجرا نموني سفر جرانين بيكاني قويا را أكون قبايتي Okay. ميديا را قد إسوان بربان نبي Nu mootu qalbiin nu caba yoo ijoolleen achi dhuftee waa nyaattee teessee qabne wallahi. Guyyaa irraa viidiyoo gadi isin yaalaqqifnu barbaadanii. Laa jechuun guyyaa hunda osoo hin taane darbee amma kurnaan tokko silaa deeme iyyuu lamaan kana keessa kurnaan jidduu kanaaf kan itti aanu guyyaa tokko osoo faxaruma ho'a wayii wana yenule maashaallah tabaarakallah duniyaa isaa keessa rabbiin barakaa haa kaa'u yaabaran ilaalu kun hundi bar mujrimaa miti bar hundi qinaatanyaa miti bar. Gaafa diidamii tokko qophiin internaashinaaliin abbaa rabbi laaffisee waan akkasii suni firoottan keessa warra isin dinqisiifatu warra akka nuyi kana abdii taya warra kaaniif immootu mooraalii taya bar waan amma carraa isinii kennanii mee dubbadhaa ka hayyee yaadachiisumaaf illee homaa ijoolleen Dubaay keessa natti himatte isinitti himaa jira garatti naa qabadhaa dubbii haa nyaattu ijoolleen dhuftee haadhu hidhuu shorbaa wallahi. argitaani qaasoo baabaa nuraddiin argine deeffadha waa isin dura guunaami. maarree nun jedhani waan uumee nun jedhama uumee malee nun jedharree Uuma uumee jedhanii mitan. maarree uumee malee jedhani Yoo maal jaarsummaa tanatti illee yoo deebinam kaaniin fagaatte. rooba biyyaa warra biyyaattu gara roobuun Aboo sirnaan jalaa fuudhi dubbii. Abdii tokkotti ishee naa godhaa jalatti kootti dhufee kafna godhu waddiyaan kootti dhufee. Wooyee ma hin dhagahamaami amma dhagama dubbadha. rooba biyyaa warra biyyaattu gara roobuun beekaa waliyyiin zabanan beenne waliyyii miti namni kun aanaa qabaa doktorafaa itti aanaa baabaafaa itti aanaa nullee isinirraa itti aanaa namni ufii salaatee nama salaachisaa isin caqafanna uume malee nun jettani dachaa jennaan aanaa reefa aanaati aarsani Maarree bakka tana isin tiffadha. isin oolcha jettaa yoo maal Gurbaa kalee nuuf galchanii warra Dubaa jedhanii miidiyaaf lafti muluun nuuf waame. Abbaa qabeenyaa rabbi isin godhe akka Dubaayitti isa bichaa miti bakka kaawwanittu isin mo'amaa turani. ayyee Yoo abbaan qabeenyaa mirgi miskiin illee mirga. Bakka tana isin oolfadha. maarree hin oolu Yoo maal murtii murtichi jiru nurraan fuudhu. murtii eenna saabiin ka Dubaayii qofaa miti ka biyya maraati namni gariin biyyaaf jiraata gariin yoo du'e siree irraa du'a gariin biyya irraa du'a saabiin nama akkasiitee miti korma biyyaati nama biyyaati nama gandatti illee galchanii miti nuun eegala salaatanii nama salaachisanii waan isin karaa nu bantan nullee akka abbaa qabeenyaatitti abbaan qabeenyaa isin hundinuu abbaa qabeenyaati waan rabbi nuu kenne hin kennina ittiin oolaa jennaan Araara jedhani. maarree araara jedhani haa arginu murtii Itti fuufi baaba. Odaataa oole allaatti duuti lafanaan qabdu jedhani. Maarree fira rabbi araarsu fi araaraa ka akka nuun jedhe lee akkuma jedhee fi araaraa ka akka malee jedhellee homa laalee jedhee fi araaraa maarree dubbiin sirnaan jilbaan hin dhufne miidiyaan dhufte miidiyaa makana irra laalanii akkuma baraa godhanii fi araaraa Qaasimii kennallee ka akkanaan jedhe maarree kaleessa yoo dubbatan akka Dubaayitti irraa dubbatanii akka Dubaayitti wajjin jirra jedhanii fi oduwwiisan fuudhee fi araara Maamman Nuur illee uume hambaa kaleessaa fudhatee fi araara
dubbiin bakka uumee kaleessaa jirtuu fi araara ammaan akkuma zabanaa goona aftuun hin jirtu kenne qarabbo Kota. Kota. Murti. Kennite murtiin. Agarru. Agarru. Ana muramu isinii muran. Ana isinii murani. Ana isinii murani Marre. Jilbaan hin deebi'u yoo dilga taate sirraa deebi'a. Murticha kiyyaan. Waliyyiin zabanan beenne waliyyii miti jechuu qaraa mammaa kan tunne. Yoo tanamumaa ta obboloomaa jettan malee gara Dubaayitti asin galchina Dubaayi qofaa miti kaa'eerollee diyaasporaallee namoota gugurdaa warra aktiivistii abbootii qabeenyaa giiftorafaa as keessa jira. Isii tana dilgaa sirraa fudhaa jilbaan ammoo uume malee narraa dachee jedhaani Dubaayi bicha asin qabini. Maarri gurrarraa murtichi. Deebite baaba. Video namni illee haa dabalamu tanuma keessa. amma akkanumatti toltullee baddullee akkanumatti jedhaa Video banadhu maarree akkaan deebite moo akka malee deebite. maarree ambatiyyaa Ameerikaatii fi warri giiftaraatii fi warri feemataa jettanillee isinumarratti ilaallata. Mucaan keessanii dhoofsisaa abbamarratti ilaalee gosti dhoofsifti. Warruma Dubaayii irratti ilaallannaa isinumarra ilaallannaa ittiin nu deemaa jennaan. maarree asli Maamman Nuur illee uume hambaa kaleessaa jedhe. Ammaani yoo waa jedhu waa jedhaa oofe Maamman Nuur waliyyiin zabanaan beene waliyyii miti jedhe. Ammallee abba mootii qabadhaa ka maarree asli ammaani dhugaa rabbi nu haa dubbisu dhugaa dubbannaa saafin ka Dubaay qofaa miti ka Oromoo maraati gaafa gabbate kadhatu namni argite akka jeneraalaatitti bakka isa buufatee Dubaay irraa falmatee qolatee naa qoladhu naa falmadhu jedheen hin jiru. Miskiinummaa ofii gabbayeetiin lallabe lallabni isaa sun immoo tuutama argiteetiin fayyaalummaati isii fayyoo san of keessa naa qabatta akkuma Oromootitti bira dhaabbadha jecha qalbiin akka jeelte waa hin dachaatani. Dachaane. Akkan. Kota. Kaaso. Mee faaziri dubbisaara rambeetti harkifadheeraan. Booda dubbisa ka uume hambaa halangee hambaa kalee qora fuudhanii kaaniiti. Dhiifa maratte mareetiif wallaahi. Waa bitaa jira. Eenyu bakka buufattere. Ramadaan kun onnaa galchaan jennee duruma beekee. Ramadan fashion. Warri kun shee goraa koppilii goraa kan family. Ramadan. Maamman Nuuroo. Arbaab. Keef yaa akhi. Argitan. Maara dubbiilee hin baranne dubbii osoma koota wajjin baabaa dhageenyeet. Sin barsiifna. Nu barsiisaa jechuun maaf keessa seenne nu barsiisaa maal Sagaleen Sagaleen deddeebi'aara wal bira walitti dhiyoo jirtan na fakkaata. No. Ima barshop kana urgalchi asli jadi walitti afradani. Dr. Asli. Oh. Amma kallatti ba namni baay'een hajaa adda addaa qabaachuu qaba anu danda'a wallahi anillee kabajama keessaniif dubbii Anuu ima nama awwaalanii akkuma atireef jalqaba irratti jette namni tokko gaafa du'ee qabri irra kaayan idaa irra jiru irraa kafalamu irraa kafalaa jedhanii walitti birmatan jechuudha. Kanaaf isiin tun idaa deennii namaa ta'e isarra jirtu waan ta'eef haga danda'amaa ta'een waan qabanirra dhibbaan ta'innaa dhibba lamaan ta'innaa baay'ina keessa jirbiin wal gargaartee arba'iiti akkuma jedhan wal gargaarre waan qabnuun bira haa dhaabannu asli dhugaa dubbachuuf namni hunduu akkuma jiru jira.
rakkoo keessoo keetii gadi baatee dhala namaa kanatti hin himatiniif malee ani osoo gabbaa'ee rakkoo kiyya himachuu danda'a ati osoo gabbaatee rakkoo kee himatuu dandeetta. Namni successful ta'ee jireenya gaarii jiraataa jiru hin jiru jechuun akka itti jiru abbama beeka waan ta'eef. Kanaaf gaafa namni asii waan iyyatullee namni kun maaliif illee hin jedhina. Akkuma reefati jette haalli namni ittiin jiraatu jireenya keessatti fiizikaalii ilaaltee murteessuu hin dandeettu sii galee. Ka qabullee qabeenya isaa sanirraa rabbiif jecha haa darbatu. Ka dhabellee mootu argitee haala fiizikaalii isaanii ilaallee fakkeenyaan amma waan humna kiyyaa darbachuu danda'a. Mucaan kun akka gandattis hiriyoomattis natti aana yoo qabaadhe hin gargaara. Yoo dhabe du'aayii godhaaf. Dhabee dammoo aanan daa'ima xiyyaa hambise isa gargaaruu filadhaa jechuudha. Wallahi dhugaa rabbii isinitti hima. Kanaaf akka danda'amaa ta'een dhugaan jiru kanuma yoo dandeettan bira dhaabbadhaa yoo dadhabdan jiinis ji'a raafmataa ji'a ramadaanaatii du'aayii godhaa jechuu barbaade ittiin nu deema. Bareeda galatoomaa namni 2500 as jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa akkuma dura jedhaa turre. Yaudayni merraa kana faluudha dhukkubsateetiin ciisaa hin jiru. Makiinaa bitaafiin nu daa'ii wayii ta'e olomaa wayii artistii wayii ta'e makiinaa bitaafiin jirru dayni irraa kafalla. Dayni mootu osoo tasa makiinaa wayilee dhooftee waa ta'e kun dirqama namni yoo san bakka san jiru firri isaa gosti isaa irraa kafaltu dayniin daynidha jechuudha. Haqa namaa rabbiin haga abbaan sii dhiisutti nama hin dhiisuuti ni galee. Wanti rabbiin namaan dhiibne keessaa tokko haqa namaati. Haqa namaa gabbaan sun dhiisutti rabbi illee siin dhiisu waan ta'eef badii biraa hedduu rabbiin yoo toobatte sii dhiisa. Haqa namaa mootuu rabbiin haga abbaan sun dhiisutti siin dhiisu waan ta'eef eega dayni namaatu narra jiran irraa kafalaa jedhee jiini ji'a ramadaanati mucaa kana irraa haa kafallu. Hangafumarraa tolti ka waan akkanaa kana hangafumarraa tolti saafiin akkaawuntii nutti haa himu gurranumaa eegala. Assalamu alaikum doctor afaanitti illee isin qabne. Saafiin kun haalli isaa garaa nama nyaata. Dhugaa waan akkana qabdanii guyyaa isaa kana bareechisuuf akkana taa'u keessanii galatoomaa jedha. An akka kiyyatti akkaawuntii naa haa maxxansu waan silaanii yadhe qarallee ni yadheeraa fi waan silaanii yadhe ammallee hin galchaa fi akkaawuntii nu maxxansa. Bareeda. Akkaawuntii aan silkii tirfiin qabu saafii waasaappiin kanaa barreesse kana osoo afaan intara takka nu dubbiftan yookiin baaliyyoo silkii tirfii qabda bira. Baabaa Nuuraddiin Akaayu. Baabaa Nuuraddiinitti ergii nu dubbisa irra deebinee dubbifnaan qabana samboon. Baabaan Akaayu. Isinii maxxanseera kunoo kaakuma tokko jedhee galu kana. Mee natti ergeera already kuno maxxanseera. Hin mul'atu afaanii akkaawuntii mul'isu. Okay kuma tokko. Okay amma waan yadhe hin ergaa miti obboleesso namni fakkeenya haa ta'u waan yadhe hin ergaami Ramadaan dubbii sirreeffachuuf waan yadhe san maqaadhayi warri jaalallee akka fakkeenya sirraawwatu meeqan yadhe jedhaa jiranii hin jarjartee. Amma hangafatu jira hangafumarraa niyyaa isaanirraa hangafa gadarraa gadarratti halaalatu miskiin illee. Mee ittiin nu deema imaama duraan salaatanii. Awwaala nan godhina gaarii miti jee doktor awwaala nan godhina lakka. Duubarra goona. Akka sirritti tole. Awwaala nan godhina jedha. Mee ilma gandaatti irraa eegalla duuda firaan aanaa fi duuda lafaa kaan jiranii baaba irraa eegalla. Abboo rabbii jedhama Mannuuri marraa kaa'u mafeellee. Sirraa eegallan ta'u yoo amma isaan akka carraa ta'anii miliyoona tokko miliyoona lama jette irra deebina re'in saalfachiisuu barbaadnu jabaa ofii abbaa jabeessa. Asirratti wanti wal yaadachiisuu qabnu. Namni geemii raafellee Mannuuri baabaadha waan ta'eef jararraa jammarra jiru. Amma dubbii danqaan barbaachisu ina maali beeytanii? Ina mooraan bibbaan nagaraalee dhaggeeffadha. Araara haa ta'u. Afachi Mannuuri. Amma osoo amma ati dhibba isaan dhibba jedhanii ati dhibba shan jette